Du'aatii haadholiif daa'immanii xiqqeessuuf gaheen hawaasa maraa murteessaa ta'uun ibsame. Akkaataa du'aatii haadholiif daa'immanii xiqqeessuun danda'amu irratti Biiroon Fayyaa Oromiyaa miidiyaaleef ibsa kenne. Ibsa kan kennan Daayirektarri Barnoota Fayyaa fi Kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmed akka dubbatanitti haadholiin lubbuu kennuuf lubbuu dhabuu hin qabani. Jiini amajjii kunis ji'a hubannoo hawaasaa uumuun du'aatii haadholiif daa'immanii xiqqeessuuf hojjennuudha jedhan. Jiini kun amajjiin tokkorraa hanga soddomootti ji'a fayyummaa haadholee ittiin kabajna. Jiini kun kabajuun maaliif barbaachise kan jennu taate haadholeen sababa dahuutiin ulfaatiin sababa ilmoo namaa kennuutiin du'a waan hin qabneef jecha ji'a fayyaa haadholee ji'a amajjii kana keessatti hubannoo hawaasaa cimsuudhaan hawaasni waa'ee fayyummaa haadholee sirriitti hubatee barbaachisummaa fayyaa haadholeetii sirriitti beekee haadholeen sababa ulfaa fi da'umsaa fi dahumsa buutaatiin wal qabatee du'a dhufuun akka hin duune taasisuudhaaf yaadamee kan saganteeffamee itti deemamu. Jiini kun kan kabajamus hawaasni waa'ee fayyummaa haadholee sirriitti hubatee hawaasni sirriitti hubatee fayyaa haadholeetiif xiyyeeffannaa kennuudhaan tajaajila da'umsaa duraa tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessa kennamuu fi tajaajila da'umsa booda sirriitti akka argatanii yeroo da'umsaa danqaa tokko malee fayyaa guutuudhaan dhaabbata fayyaatti dahanii daa'ima gammachuu qabu haammatanii akka galan gochuudhaaf kan yaadame jechuudha. Akka addunyaatti haadholiin 287 waggaatti du'u. Akka biyya keenyaatti haadholiin 267 sababa da'umsaatiin wal qabatee lubbuu dhabu jedhan. Duuti haadholee fi haadholee kun akka addunyaatti maal fakkaataa jennee hoggaa laallu akka addunyaatti gabaasa WHO'n 2020 baase keessatti waggatti haadholeen 287 ni du'u. Kana keessaa harka guddaa kan qoddatu biyya guddina keessa jirtu jechuudha. Akka Itoophiyaatti isoo kan laallu taate waggatti haadholeen 267 sababa ulfaa fi dahumsaatiin wal qabanii ni du'u. Waggatti isa kana guyyatti hoggaa deebisnu guyyatti akka biyya teenyaatti akka Itoophiyaatti haadholeen 28 sababoota ulfaa fi da'umsaa wal qabatanii lubbuu isaanii dhabu. Du'aatiin haadholii kun sababoota garaagaraatiin kan uumamu ta'uu ibsanii haadholiin akka hin duuneef irratti hojjechuu qabna jedha. Sababoonni du'aatii haadholee kanaa maalii jennee kan laallu taate inni jalqaba dhangala'aa dhiigaa yeroo da'umsaa mudatu. Dhangala'inni dhiigaa kun kan ati ifirraa beeytee ifirraa ittisuu dandeessu osoo hin ta'in tasa kan dhufu waan ta'eef jecha sababa dhangala'aa dhiigaa kanaan haadholeen baay'een yeroo da'umsaa lubbuu isaanii ni dhabu. Inni lammadammaa sababoonni du'a kanaaf sababa tahan dhiibbaa dhiigaati. Dhiibbaa dhiigaa ulfaan wal qabatee haadholee mudatu. Dhiibbaan dhiigaa ulfaan wal qabatee haadholee mudatu kun yeroo ulfaati kan dhufu gaaga'ama guddaa haadholee irraa kan fidu waan ta'eef jecha sirriitti inni kun yeroo tajaajila da'umsa duraa hordoffiin cimaan yookaan hin taasifamne taate lubbuu haadha tanaa waan gaaga'uuf jecha sababni inni lammaffaa kana jecha. Inni sadaffaa daariqa yookaanis infekshinii yeroo da'umsaatiin wal qabatee dhufu haati takka eega deessee booda tajaajila da'umsa booda sirriitti argachuu qabdi qulqullina siitii sirriitti eeggachuu qabdi kanaan wal qabatee infekshinii yookiis daariqa yeroo da'umsaa fi da'umsa booda dhufuurraa kan ka'e haati tun du'uu ni dandeessi. Inni biraammaa sababa haati tun ittiin duutu ulfa addaan kutuu wal qabateeti. Ulfa addaan kutuun bifa qulqullina qabuun bifa lubbuu haadhaa tanan gaaga'amneen ulfi yoo kan hin barbaachifne taate gaagama haadha sanarratti kan fidu taate ogeessa fayyaatiin laalamee murtaa'ee ulfa addaan kutuun ni danda'ama. Saniin alatti immoo iddoo adda addaa irratti ulfa hin barbaadamne firraa baasuudhaaf jecha shamarran keenya haadholeen keenya ulfa addaan kutuudhaaf haalli isaan itti deemaa jiran lubbuu isaanii galaafachaa waan jiruuf jecha sababoota kana yeroo baay'ee haadholeen keenya kan ittiin lubbuu isaanii dhabu. Kan biraa ammaas kana alatti ammaas maaltu jira? Haati ulfaa takka yeroo ulfasiidhaa yoo akkam xiqqaate yeroo 8 tajaajila da'umsa duraa argachuu qabdi. Haati fakkii biyyaati. Haati yoo miidhamte hawaasa dinagdeetu miidhama. Rakkoo kana xiqqeessuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qabu jedhan. Haadha jechuun kan ittiin ibsamtu fakkiin haadhaa biyyaan ibsamti. Haati takka utubaa manaati. Manni tokko kan dhaabbatu utubaani. Utubaan mana sanii jigee jennaan mana kanaa jiga. Manni jigee jennaan maatiin kun iddoo jireenya isaanii dhaban. Haati takka immoo hoggaa duutee jedhan keessaa kan ittisuu dandeenyu. Sababa ulfaa fi dahumsaatiin
sababu lubbuu kan nuti lubbuu si dhabuu waan hin qabneef haati takka hoggaa mana kana keessaa duute rakkoo maatii san qofan ta'u rakkoo hawaasummaati rakkoo dinagdeeti rakkoo siyaasaati kanarraa kan ka'e egaa sanii fi haati lakkoofsaan tan ibsamtuu miti kan jennuuf maaltu nurraa eegama inni jalqabaa gaheen maatii fi hawaasaa baay'ee guddaadha waa'ee fayyummaa haadholeetiif bu'aa qabeessummaa isaa maatiinis maatii hoggaa jennu abbaan manasii hawaasni ollaasiitiis hawaasni guutuun kan isitti dhiyaatu waa'ee fayyummaa haadholee sirriitti hubatee haadha tana hubannoo sii cimsuudhaan yeroo da'umsa yeroo ulfa isii beeytarraa jalqabdee tajaajila da'umsa dura akka taasistu gochuudhaan si'a 8 tajaajila da'umsa duraa kana osoo addaatiin kunne sirriitti ka ogeessa biratti ilaalamtu gochuudhaan hubannoo sii cimsuudhaan waan isii barbaachisuun isii deeggaruudha yeroo da'umsi sii dhihaateemmaas dhaabbata fayyaa iddoo turmaata haadholee akka turtee ichitti da'umsa sii eeggattee deessu godhuudha keessaa warreen dhaabbata fayyaa irraa xiqqoo fageenya qaban ichi ta'uu waan qabaniif jecha kan biraatis iddoo turmaata haadholeetti turanii akka dahan maatiin gaheesaa bahuudha qaba dhaabbanni fayyaa hundinuu tajaajila fayyaa si'ata saffisaa fi gara reefeessa ta'e hawaasaaf kennuudha qaba kunis gahee ogeessa fayyaa keenya waan ta'eef jecha sirriitti kennuun isaanirraa eegama ogeessi fayyaa dirqama ogummaatiis dirqama lammummaatiis waan qabuuf jecha haati takkalleen sababa ulfaa fi da'umsaatiin lubbuu dhabuu waan hin qabneef tajaajila fayyaa saffisaa fi si'ataa ta'e gara laafeessa ta'e kennuun dirqama ogeessa fayyaa waan ta'eef jecha kunis dhaabbata fayyaarraa kan eegamu ta'a dhaabbata fayyaa kanaas babal'isuudhaan kan jirus cimsuudhaan haadholeedhaaf mijaa akka ta'u taasisuunis gahee keenya waan ta'eef jecha biiroon fayyaa kanarrattis xiyyeeffatee hojii bal'aa hojjechaa ture ammaas hojjechaa jira fuula duraas dhimma haadholee kanaaf xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetu ta'a jecha hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf ogeessi fayyaa qoftiin hubannoo hawaasaa cimsee hawaasni waa'ee fayyaa haadholee kanaaf xiyyeeffannaa addaatiin akka hojjetu gochuudhaaf gahee seektara fayyaa qofaa miti hirmaannaa qaamota hundaaf barbaada kana keessaa inni guddaan gahee miidiyaati miidiyaaleen keenya hundinuu dirqama hawaasummaa qaban dirqama hawaasummaa isaanii kana bahuudhaaf ammoo hojii kana cimsinee hojjechuu waan qabnuuf jecha miidiyaan keenyas kana beekuudhaan hubannoo hawaasaa irratti sirriitti waliin hojjechuudha qabna jechaadha kara biraatiin abbootii amantaa jira abbootii gadaa jira namoota hawaasa keessa fudhatamoo qabu jira isaan kanaas dabalannee hojii hubannoo hawaasaa cimsuu kana ji'a kana guutuu hojjechuu qabna